PP looniin lammaffaa eenyuu fi ammamidha? Akkam jirtu Fayyisaadha. Odeeffannoo amma yoonaa arganne irratti hundoofnee gaaffii kana lamaan wajjin ilaalla. PP looniin eenyuu fi isa jedhu immoo laallu. PP looniin lammaffaa kuni ulaagaa guutanii warra yeroo jalqabaaf liqeeffataniif. Ulaagaa PP loonii lammaffaa kana guutanii warra yeroo jalqabaaf liqeeffataniif. Lammaffaani ulaagaa kana guutanii warra kana dura PP loonii liqeeffatanii turaniifis. Ulaagaa guutanii warra kana dura PP loonii fudhatanii turaniifis. Inni sadeffaani gurraandhala 15 bara 2020 dura hojii dhuunfaa warra hojjetaa turaniif yookaan immoo small businessii warra ownii godhaniifi jechuudha. Inni arfeffaani kana dura PPP loonii fudhatanii warra fayyadamanii fixani, warra fayyadamanii xumurani yookaan immoo PPP loonii isa lammaffaa kana utuun fudhatiin dura isa fudhatan sana fayyadamanii fixuu fi warra karoora baafatanii jechuudha. Inni shaneffaani PPP loonii isa lammaffaa kanaaf kwaalifaayi gochuu fi galiin keenya bara 2020 garii isa 2019tiin gadi persentii 25 isa 2019tiin gadi ta'uu qaba. Ammamiin persentii 25. Egaa galii waggaa guutuu ilaallee wal dorgomsiifna utuu hin ta'in kwartarii barbaanne keessaafillee yoo kompeer goone inni 2020 persentii 25 isa 2019 gadi ta'uu qaba jechuudha. Akka fakkeenyaatti ebila caamsaaf waxabajjii 2019 yoo laalle galii keenya ji'a sadan kanaa kan bara 2019 yoo laalle fakkeenyaaf 40,000 yoo ta'e PPP loonii isa lammaffaa kanaaf kwaalifaayi gochuuf galiin ji'a sadan kana bara 2020 meeqa ta'uu qaba yoo jenne persentii 25 gadi bu'uu qaba. Persentii 25 yoo gadi buufne meeqa ta'a jechuudha? 30,000 ta'a jechuudha. Kanaafuu yoo xiqqaate yoo guddate 30,000 ta'uu qaba yookaan 30,000 gadi ta'uu qaba jechuudha. Okay? Yoo 30,000 holi ta'e galiin keenya ji'a sadan kana bara 2020 kwaalifaayiin goonu jechuudha. Kanaafuu persentii 25 isa 2019 gadi ta'uu qaba jechuudha. Inni lammaffaani PPP looniin inni lammaffaa kun ammamii isa jedhudha. PPP looniin inni lammaffaa kun ammamii isa jedhu yommuu deebifnu tokkoffaa tax returnii keenya bara 2019 irratti hundaa'a. Egaa self employed yoo taane yookaan sole proprietary yoo taane tax returnii keenya bara 2019 schedule C line 31 irra deemne ammaawwanti achirra jiru sana ji'a 12f hiruudha. Isaa booda 2.5 baay'ifne figarii argamu sana claim gochuu dandeenya jechuudha. Tax returnii 2019 dhanne schedule C line 31 irra deemne 12f hiruu qabna. Figarii arganne sana 2.5 baay'ifne ammaawwantii sana claim gochuu dandeenya jechuudha. Yoo restaurantiidha ta'ee small businessiin keenya sun yoo small businessiin keenya sun restaurantii ta'e garuu restaurantii ta'ee schedule C dha yoo ta'e innis faayilii ka godhe schedule C line 31 line 31 irra deemne 12f irraa 12f erga ji'a 12f erga irree booda 3.5 baay'ifna.
isa small business kabiraa 2.5 baay'ifne. Restooraantii dhoo ta'e garuu 3.5 baay'ifne ammaawuntii argamu sanaa kileem gochuu dandeenya jechuudha. Yoommoo small business hojjetoota qabu ta'edha. 2019 yookaan immoo bara 2019 miindaa hojjetootaa kakafale sana tootaalii isaa ji'a 12 hiree isa ji'a 12 hiree argate sana 2.5 baay'isee too ammaawuntii sana kileem gochuu danda'a jechuudha. Egaa akkuma kana dura ture fayyadama isaa yommuu laallu persentii 60 miindaa kafaluuf fayyadamna. Persentii 60 miindaa kafaluuf fayyadamna. Persentii 40 garuu operating business expenseedhaaf yookaan immoo businessii keenya run gochuufi fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf business mortgage jira yoo ta'e yookaan immoo business mortgage interest yookaan immoo office rent, utility business utility expense yommuu akka Uber driver, taxi faa, truck driver faa ta'e car insurance business sanaa kafaluu dandeenya, gaazii ittiin waraabbachuu dandeenya, boba'aa ittiin waraabbachuu dandeenya, business cell phone sana ittiin kafaluu dandeenya, car payment illee ittiin gochuu dandeenya. Isa kan isaan kanaafi fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Yeroon fayyadama isaa ammamii fi ka jedhu PP looniin inni jalqabaa juunii dura yoo ta'e torbee 8 fi juunii booda juun 2020 booda liqeeffanne yoo ta'e garuu ji'a torbee 24 jedha ture. Inni PPP looniin inni lammaffaa kun garuu torbee 8 amma torbee 24tti amma barbaadde fayyadamuu dandeessaa jedha. Torbee 8 amma torbee 24tti amma barbaadden torbee barbaanne fayyadamuu ni dandeenya jedha. Kabiraani PPP looniin inni jalqabaas inni lammaffaa kunis yoo waan jedhameef fayyadamne akka jedhametti akka seera isaatti yoo fayyadamne yoo forgiven nu ta'e yookaan immoo yoo tola nu ta'e maallaqni suni taxable miti. Maallaqni sun taxable miti. Taxable miti isa inni duwwaatuun ta'in biizinesii keenyaaf yoo fayyadamne akka seera isaatti yoo biizinesii keenyaaf fayyadamnes business expensiin suni tax deductible dha. Yookaan immoo inni nun baasii biizinesii keenyaatiif fayyadamneerra yoo ta'e akka business expensiitti fudhatamee tax deductible ta'a jechuudha. So kuni faayidaa guddaadha jechuudha. Isa PP loonii lammaffaa kana duwwaa irratti tun ta'in isa jalqabaa irratti illee seera kana gaddaraniiru jechuudha. Tokkoffaa it's not taxable, lammaffaa tax deductible dha jechuudha. Business expense isaa tax deductible ta'a jechuudha. Egaa guyyaarraaf qabadhee kan hin dhufee kana fakkaataa hoduu dabalataa yommuu appilikeeshiniin isaa jalqabamu immoo akkasuma odeeffannoo barbaachisaa ta'e kallattiidhaan siniin geenya. Best one financially subscribe, share, like gochuu hin dagatinaan jedhaa. Yeroo gaarii.